beektu kana. Ba'uun dandeessan. Ila wanni isin mataa mucaarra hamma miilaatti barreessanii kitaabarra kaa'ameera. Dhaggeeffadhaa manni kitaabarra kaa'ameera. Arabiffaan barreeffama wal keessa makee akka namni dubbisuu hin dandeenye barreeffama xaalessama jedhamu hojii xonqaayitti kun beekamaadha. Ila irra isin nama guddaa guddina isa qaamaa chikooti. Har'a sobdanii uummanni ragaa bahe nu abbootiin amantaa ragaa baane isin beenaame sirriitti limmutti baricha ol beena miti sirriitti ol beena. Kanaafuu waan isin hojjetan isin beena akkamitti akka achi qaama seeraatiin isin baafne hin beektu. Hadhaa ragaan bakka hundaa dhufee qaamni seeraas taa'ee sheekoliin ta'anii bakki itti ba'an hin jiru dubbii guyyaa qiyama fakkaatteetti. Amma waan hojjetan hundaa lafa kaa'atii jara seeraas rakkisinaati. Kana hojjedheera yaati. Falli isaa booddetta kaa'amu. Amma falmiin hin baasu. Ilaa ammasin haasaan keessa maa inni akka miliquu wayi. Maa amma haasaartu kaa. Gabaabsaa uummannas ta'a jiru uummata hojii qabu qaama seerarra qabee. Qaamni seeraas qorataa yakkaa waan kana hojjettan moo hin hojjennedha. Hojiitiin qolaa hojjetan moo hin hojjennedha. Muhammad utamaatti quraana itti katabee quraa miti alasaman beeyna. Kitaaba kamtu jedhe maarkeerii namatti katabu kitaaba dawwaa kam keessaa kitaaba argitan irra barreessan kitaaba tokko nu hima. Eessaa fuutarree kitaaba dawwaa nuti qaraanee biraa qabna. Guutuu isaa kitaaba dawwaa keessaa Sheekh Abdallaa jirtu qabna nuti biraa. Ka qabdan kitaaba kana keessaa argine waan jettan eega siiriin taane maarree wanni kun hima amma bakka qaamni seeraa jirutti. Kitaaba irraa katabdan ka. Hin jiru ka dawwaan akkasitti namaa godhamu hin jiru siirii yoo ta'e malee. Eka amma himuudha ka yoo dhugaa taate. Miti kan mucaati miti. Gabaabinumaani. Siirii barattaniitu moo baranniiti. Katabu amantaniiti. Yookiin kitaaba ta'uu qaba. Eka. Yookiin siirii ta'uu qaba. Kas. Ana lamaa keessaa isa kam yoo kitaaba ta'e ulamoota hubachiisa. Fida. Kitaaba irraa katabame nutti himan. Tajib. maali an kitaaba isaa moo qabu ka Ishii tokko lama keessaa tokko nu kenna. Yookiin kitaaba hidhaati jaraa amansiisa. Yookiin immoo siirii hidhaa nu amansiisa. Hima. Hawlettu ani. Kitaaba dawwaa aga fedhe yoo fiddan nu bira jira. Baabarraa katabdan ulaarraa barreeytan dawwaa akkasin namaa godhamaa jedhe hamma lafa nuuqaa. Kun hin jiru taanaan wajiin kun immoo akka wajii siirii ta'e kitaabni lafa kaa'aa jira. Kitaaba insi waljinni wa shayaaxiin kan jedhu jira isa irraan katabee. Maal jedhe? Maarkerii barreessi jedhee? Miti. Kitaabichadha. Ishi kitaabichi maal jedhe? Maal jedhe? Kitaabul insaani waljinni shayaaxiin. Maal jedha kunoo nu bira jira bar kitaabni. Jira kunoo kitaabni. Himi rakkoon hin jiru. Keeyyata isaa wajjin sitti bannaa. Waljinni wa shayaaxiin kunoo jira. Qaraanes qabna of hirkaa hin qabnu. Kana keessa jira. Mee bakkamtu namatti barreessedha. Qaama namaatti booxxee kan jedhe maal inni bakka barreessedha kufdaa. Rakkoon hin jiru. Giddiisaa qoyyaa sodaan tokko hin jiru. Ooban. Namatti barreessi. Bakka maarkeerii nama barreessedhu kitaaba kana keessaa banaanu kenna hawaasa fuulduratti. Uummanni hin jeeqamina. Neeban. Jira. Elaa qaamni seeraa dhaggeeffadha. Neebana. Hin jiru miti. Uummanni dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha biyya. Harka kennamu har'a. Eka bakka qaamni seeraa jirutti. Hin jiru jedhan kunoo. Kunoo. Eka wanti biraan jiru. Kitaaba hootee kitaaba jechuudha. Lama keessaa tokko mana tataa kitaabaan hin jiru jettanii kitaaba deebisanitti biti amanaa fudhadhaa dafaa furmaata keenya. Sonkolaadha. Gowwaa tokkoon qaraanee gowwoon sadee qabaree.
Mucaa kee akkin bahee. Tasgabbaa. Hawaasa tasgabbii.